السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هركفوني كبجمتوتا. كبجمتوتا كي أكم جرت نكاكي سني أنا أبدي جالتو مكينة كسيرة يصيرين الجلالات الرباعين كسني أتي يروحون دامالي جالتو على باستي مالي نفير مالي فام جوتنا مالي تينكتا مالي فمنا أقام ستانا إن أكسنا جتير تجرا كان أفو الركومين تكسن يدبي سورة لو أمّن نغانا جري جريتي أما إسي أفيرورا أنا أبدي نمسالي تاني ديما جرى جرا أما قريب دو بشنا ديم جرا مي أبدي ما جتاتي إيه أكاسي غلطومي غرو أما إدو ديم مثلا اللي إنجيني كبجمتوتا فردوتا كينا أشيلي وان إنجيني أنا مو وني جتشو بربادو أكا غراكو فيتي واجتشو بربادو ماري أكا فيديو رتي مدسو كوي چارا وان أفيرا مكون بوتون جتشارا أنا مو isin warri nu daawwataa jirtanillee galatooma ajjiinillee galatooma caaltuunillee galatooma ka jedhu yeroo garaa jechaadha kanaaf achi ga'e malee waan dubbadhu qabochuu barbaadeeti la inni soba nyaata mana nyaanne baanerra abadan amma inni deemaru bulma dhuguufi fi asira dhuguu maree nyaata eege kabajamtoota furdootoota keenya nu ammoo nyaata mana nyaannee jirra jenneeti isin affeera jedhee viidiyoo kana waraabaartuuf buna qofaa taate buna amma jaaltuun mana nuudhaaf waan addaa nyaachuu dandeenya waan gurguddaa inshallah garaan keenya nu quufullee gijjiinillee maan taane erga isin affeerettee mana nu kanaafuu mee caaltuun inni waliin jirti yaadi si yaadama caaltu affeeraan dhaabuna irra hundaa'e waan biraa mana nyaanneera nuun jedha karaa dadii nama buna qofa dhunni dachaan ammoo waan biraallee nu habitu waan biraallee nu habitu harki caalaa walii gallee jirra jechaadha akkasii garaan qurxiin beenne silaata abbaati jedhanii hajji keenya garaan qurxii si beeku akkasii si murannee irra birrii guddaa qurxii kanaafuu gaamee birrii guddaa akka achiin baan ilaalla waa hundaafuu jechuudha mee caaltu guyyaa kana dura guyyaa hundaa manuma si affeeraa mee irra ala ba'uu kan keetii maal si dhagamee jaaltu gammachuu guddaa natti dhagahame ala baasii naaf gurbaan kun ala na baasa jettee yaaddee beektaa laki yaadeen beeku guyyuun hunda manuma tinaafeera haadha qofaa na baasa waan ta'eef kana baay'ee alhamdulillah caaltuun akkuma dhageettan jechaadha haga hajjii wal fuudhan jechaadha gurbaan kun ala na baasa jettee guyyaa takkallee yaaddeen beektu har'a jechaadha inumaayyuu sapiraayizii haateetti fakkaata kana baay'ee hatta anuuyyuu baay'ee gammadee jira jechaadha fuuneetuma balaas caaltu affeeraa dhayoo naan jedhu wama dubbadhu wallaalee jechaadha walumaa gala isin amma wanni ani isin affeeru jechuun abbaan affeerraa waan fedhe nama affeera malee dirqii wanna ati miti jechuudha waan barbaade isin affeeruu danda'a mushi shaayii tokko tokko na affeere abba waan fedhe waan barbaade na affeeru mirgasaati malee jedhaami hin ta'u kabajamtoota hordoftoota abbaa waan fedhe nama affeeruu kabajanneenu yoo ati bishaan illee noo baaste dhumee dacha'uun hin jiruun akkasii yoo an karameelaa takka takka illee siin bita kala waan siin kennu fudhachuudha wanni biraa an akka oseeneen garuu ofii kiyyaa waan barbaadu san ajajadha jechaadha atoo caaltu siin affeera jennaan sirmatti nu affeerte nu deebisuudha ele caaltu kun nyaata nyaannee baanee mi dhugaadha amma ka hoteelaa kanas ittuma nyaanne maal abboo garaa lama qabdammo guyyaa biraatiif kaadha gaama dirqama miti yoo sanii mitette birrii nu qoodi maal abboo mootummaan asii ta'u kana fakkaataa xiqqoo sirbooyii isin affeerree
Sina dhalootatti dabarsii kanneen wallagga guutuu waliin daawwanna. Sina dhalootatti dabarsii. Geenne jirraa kabajamtoota hordoftoota keenyaa iddoon hajjiin itti nu affeeruu barbaadu jechaadha. Asii akkasumas iddoo guddaadha. Nyaanni keenyas guddaa ka caaltu. Dhugaatiin keenyas guddaadha. Darzaa malee tokko tokkoon hin ta'u jennee jirra. Akkasii nu faana koottan affeera. Iddoon namatti tola. Akkan caaltu nyaatanii immoo akkasii ammallee gara iddoo gaarii seenaa hordofan affeera. Caaltu caaltu waan yaada kee jijjiiree jira. Nyaata irraa gara uffataatti maal jijjiirre isa? Akkamitti ajji? Affeerraa eegataa ta'e waan feene nu malatachuun dirqama keenya. Affeerraa jechuun wama nyaata shaayii yookaan waan itti isinii bitu qabadhee beemalee maallaqa huccuu bitu qabadhee maal nyaatu? Kanaaf hin danda'amu jecha. Kanaafuu hin danda'amu dirqama miti. Yalla beena tar. Akka ajaa'ibaa nu jira jira affeerraa aadaa kun. Baay'ee mudannullee yaani. Eebboo biyya kanatti yaani biyya namaa kanatti waa waraabuunillee baay'ee rakkisaadha. Waan nama waraabaatti isaanii. Garuu iddoon bareeduudha. Namatti tola. Manuma kan baatu keetu galatu. Kana qofaa nu bitee namichi. Haganumaa simbaasu alhamdulillah namni waan xiqqaa nama godhe waan guddaa watti intara jechuudha. Kanaafuu galatoomaa jechuu qabdan malee waan barachuu galatoomaa jechuudha. Angara kiyyaan hin galatoomin yaasi. Harkaan kataa kan saamina. Kamu nyaata yoo. Kan isaaniif tanee makiyyee taranii. Kamtu mi'a dhugaa? Kamtu mi'a? Wala eebi, wala lagi. Wala antu. Wala antu, wala lagi. Apa tu? Apa kata curah urus kia arah buya baria dalam sini jira. Baik nama tu le curah. Kota sekirima isna pera. Mujinya nak kota. Isaan lebih sih. Kaya. Ikan mana tahu rasa senyata. Hara irada lagi curah kaya wajar le cenu. Isna pera pera le nyata isna pera sekirima bide curah. Oso kana begi ruga mana ambo. Kena dia. Sikofak mal jatuh sikofak busani. Sikofak busani ande dikam. Ada ni tahu dia. Nah, haram. Amma mur gawan gulsa. Haram ah. Apa wala Arab. Apa dah? Wala. Juga haram anam tu dubu satu dah. Dubu satu tak macam haram. Juga ini. Haram. Juga umat tak ni. Apa dah ni? Apa?
Ini bareeda hundaa ta'e. Hunda jaalachuun hin jiru kaa hunda kanneen keessa qofa filadhu malee. Kuna moomaa jiru. Kanneen keessa kan ta'e. Afirra keenya kanarraa kana fakkaata afirraan akkam isin ta'e Afirraan nuun ta'an. maal barbaadde kanarra maal? Nuun taane sikiriima qofa nu affeeree kabajamtoota hordoftoota kennaa waan nyaannu waan akka nuun nyaanne manaa nyaattan jedhee bideelii akkanatti achiin akkana nu godhe jaalladha. Akkasii miti kabajamtoota hordoftoota nyaata dhiyoo mana nyaannee baay'ee akka immoo ani yeroo san sobee nyaata itti affeeree mana baatee jechuudha. Keessi xiqqoo boca qabaa iddoon kun hin bareeda boo akkana. Iddoon baay'ee bareeda waan biloota maal Iddoon baay'ee bareeda qilleensi isaa baay'ee dasti nama jedha. waan wantoota jechuudha jarri iddoo kana dhufanii hin beekanii iddoo kana anaaf fidee jechuudha irra bakka jarri takka dhuftee hin beekne fideeti sikiriima affeeree jarri kanattu alhamdulillah jechuu diddee waan akkana akka inni affeertaa nu jedhaatti jechuudha. Kanaafuu isin murteessaa amma dubbii kana dhugaa. Komii guddaa qabna akkuma inni jedhe san jechaadha komii guddaa qabna. Nyaata asii nyaachuuf dhufne jechaadha akka nu affeerra jennaan gammannee kan nyaannu dhiisnee uffata uffisuun uffatiin fuula keenya osoo hin dhiqatin akkasuma jaaltu. Asii waa nyaannaa isatu nu affeeraa jennee fiigaa dhufne yoo dhunu sikireema nyaannee erga kaaneen booda affeerraan kanuma gara manaa galaa nuun jedhe jechaadha. Mee amma walumaa galatti wanni isin gaafa tokko yoo jiraate jechuudha. Bakki bareedaa laakiin wanni isin gaafa tokko yoo jiraate jechuudha. Namni tokko isii affeeraa yoo isin jedhe waan barbaadu isii affeera malee fedhee keessaniin kana waa aduma affeerite miti. Amma waan barbaadu ofii barbaadu isii affeerii jira jechuudha. Kanaafuu kanarra wanni isin barbaadu maali? Garuu affeeraan amma namaa bareedamti. Ala iddoon bareedaa affeerraa irratti xiqqoo gammachuun kanaa iddoo bareedduu dhufne qilleensi isaa rooba jira maashaallah baay'ee bareedaa namatti tola. Waa makiina ta'e na bira geenya. Nagaan nu turaa viidiyoon kun yoo isinitti tolee laayik sheer godhuudhaan namicha kana gargaaraa isin jenna. Salaamu alaikum warahmatullahi. Mitabuja jibabenya sobama sobe sidabe sobune gere jiru ke kadesa kacheke kuji ziballe